Yoo yaa shamaa kam jirtu hordoftoota keenya kabajamoo chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuu hin dagatinaa. Viidiyoowwan isin akka qaqqabaniif mallattoo bilbilaa kana banaa gochuu hin dagatinaa. Guyyaan har'aa biyyaafis haaraadha, siifis haaraadha. Waaqayyoof garuu haaraa miti. Waaqayyo guyyoota gaafa gadhiisu yookaan dafinoo facaasaa roobii wiixata kibxata arbii jedhanii akkuma lakkaan jechaadha. Waaqayyo biratti guyyaan kun beekamaadha. Guyyoota kana keessatti wanta si raawwatantu tokko tokkoon yaa'anii wal guuranii dhufu. Siif garuu haaraadha. Waaqayyoof haaraa miti. Garuu wanta tokkoon sitti hima guyyaa haaraa kana keessatti Waaqayyo bara dheeraadhaaf isa sii kakatee waan haaraa tokko gad sii dhiisaa jira. Jabaadhu bira geessaa. Ariifattee na deemiin kiyyootti dirmita. Okay. Macaafni qulqulluuni macaafa keenyaa boqonnaa 25 lakkoofsa 8 ganama kana tun dubbifadhu akka jechuu isaa nu badhe. Wanti tokko waanuma ijaan argitee fi daftee gargu baay'ee gara uummata gara gumeetti hin baasin waan sana keessa isaa sirreetti kan beeku dudduuba keetiin dhufee yommuu dubbatu saalfattaa'edha. Waanuma tokko gatii argiteef gatii dhageesseef caljettee akka waan mirkanaa'etti hin dubbatin dhugaan isaa booddee dudduubaan gaafa gadi ba'u si salphisuu danda'a. Gooftaan si haa eebbisu. Shalom. Nagaan isiniif haa ta'u. Ammas immoo ergaa tokko isiniif fudhadhee dhufeera. Macaafni qulqulluun macaafa keenyaa boqonnaa 25 lakkoofsa 16-17 maal jedha beektu? Damma yoo argatte sitti baay'ate akka sin balaqqamsiisnee fi hamma si ga'u duwwaa nyaadhuedha. Mana namaas hamma dhattee akka isaan sin nuffiletti ammatti hin deddeebiinidha. Wanti garmalee baay'atu gaarii hin ta'u isa jedhu ergaa of keessaa qaba. Nagaan naaf turaa. Baay'een kolfee na dhibesi. Gurbaa tokkotu qoosaa wayii TikTok irratti gadhiisa. Rakkataa ta'uu keenya kanan bareede. Hantuunni isheen mana keenyaa ollaa keenya dhattee gaafa furdattedha jedhe. Beektu wanti sammuu ofii amansiisanii ani akkasi jedhanii jiraatan tokko baraan naman gadhiisu. Nuyi warri Kiristoositti jirru Qorontos isa lammataa boqonnaa 8 lakkoofsa 9 maal jedhaa? Iyesuus Kiristoos sooressa ta'ee utuu jiru nu sooromsuudhaaf jedhee hiyyeessa ta'eedha. Isa sagaleen sun jedhe amantee itti jiraatta taanaan sagaleen sun isa siin jedhe taata. Kanaaf amanitti jiraadhu. Shalom. Sagaleen kun nama amanate duwwaadhaaf ta'a. Siin jedha. Ermiyaas boqonnaa 31 lakkoofsa 16-17. Ati garuu dadhabbiin kee gatii siif argate. Ijoolleen kees biyya diinaatii deebi'anii waan dhufaniif boo'icha kee dhiisii imimmaan kees hin dhangalaasin jedha. Ati garuu dadhabbii keetu gatii siif argate. Ijoolleen kees biyya diinaatii waan deebi'anii dhufaniif imimmaan kee dhiisii boo'icha keessichi imimmaan ija kee keessaatti imimmaan hin dhangala'in jedha. Dadhabdeettaa rakkatteettaa har'a garuu gatii siif argate. Gammadi kana ati siman hin jedhe dadhabbii keetu gatii siif argateera. Daawit Morkaa waa'ee gufuu nama rukutuu dubbatte baay'ee guddaan si galateeffadha. Itti nuu cimi. Ani moo ergaa tokko qaba gufuu irratti. Gufuun ganama si rukutee galgala yoo si rukutee gufuu si rukute tuun ta'in situ gufuu rukutee. Shalom. Ergaa tokkoon isinii qabadhee dhufe. Abaarsi akkasumaan nama abaaran akka simbirroo dimbiitii waan irra qubattu dhabdee asiif achi barristuu yookaan akka simbira girrisaati malee nama hin qaqqabuu jedha. Kanaaf abbaan barbaade si abaaree fi narra ga'a jettee yaadda'in abaarsi akkasumaanii abbichuutti deebi'a waan ta'eef. Daawwattoota amma na ilaalaa jirtanii gaaffii tokkoon isiniif dhiyeessa. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 30 lakkoofsa 4 jira. Akka jedha. Eenyutu gara bantii waaqaa dhaqee deebi'ee dhufa? Eenyutu qilleensa aboottee isaa keessatti walitti qaba? Eenyutu bishaanii uffataan maree dhaaba?
eenyutu daarii lafa hundumaa jabeessee dhaabe eenyunni maqaan ilma isaas eenyudha yoo kana beekte natti miidha mee warri beektan kana koomentii naa godhaa. Namni tokko yoomiyyuu jireenya jiraachuudhaaf kan inni dhalate jiraachuudhaaf garuu qalbii isaa guutuu nama dabraadhaaf jiraachuutu isaaf ta'a. Nama taanaan namaaf eeggii jiraateetii nama isaaf jiraatu hin dhabu. Atis yoo namaaf jiraatte yoo nama jaallatte yoo namaaf yaadde kan siif yaadutu dhalata akkuma kana kan siif yaadutu baay'ata. Waan facaaste haamuun dirqama waan ta'eef gaarummaa dhalootaaf ollaakeef warroota kan biraatiif yoo goote innati facaaste kun mana kee qeekee kiisii kee keessaa dhalata. Nagaan siif haa ta'u kana gochuun dagatiin. Durii yeroon isaallee xinnoo fagaateera akkoo keenya yookaan akaakayyuun keenya cal isanii ija isaanii waan tokkorra dhaabanii bira darbitan teessan haasoftan isin hin dhaga'ani. Akkoo akaakayyuu maal taatanii jettanii gaafa isin gaafattanii yaadumatu na fudhatee badeedha. Yaadi nama fudhatee bada. Macaafa qulqulluu keessaa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 27 lakkoofsa tokkorraa maal jedha beektu? Daawitii guyyaa tokko harka Saa'olitti du'uun koo waan hin hafneef yoon ka'ee duraa gara biyya Misiritti baqadhe malee ooluu hin danda'u jedheedha. Garaatu yaade tarkaanfii dammoo miilla isaa fudhatee hin badeedha sagalee Waaqayyo fuuldura biyya sana gadhiise sokke. Beekta wanta yaaddu tokko yaada ta'ee nafu sanyii ta'ee dhalata waan ta'eef. Sanyiin lafa keessa gaafa buusanii mul'atu biyyoo turra galagalee bokkaanis itti roobaa lafa wal qixxaataa ta'a guyyaa tokko garuu hin biqila. Gooftaan keenya ija sinaaf caayede akkasiif galatti immoo ija baargamoon jedhaan. Baargamoon xinnoo tokko lafa keessa biqila achii gaafa guddatu garuu filxii 400 filxii 500 filxii 1000 ta'uu faan danda'a. Maazanii baay'ee ta'uu danda'a. Yommuu ijaan ilaaltu ija keettiin argamu ijisaa. Yaadi ijattiin akkuma lafa keessa lixxee guddaa taatu yaada kee keessa inni jiru jireenya kee liqimsee si haguuguu danda'a. Kanaaf waan nama dhibu tokko jira. Kan kee ammayyuu bariidha. Kan kee hin darbine. Darbuus immoo hin danda'u. Maaliif yoo jette Waaqayyo dhala namaa gaafa uume jireenya inni jiraatu akka isatti tolee jiraatu akka Waaqayyotti akka dhalli namaa jiraatuuf waan barbaadeef nama akka bifa isaaf akka fakkeenya isaatti uumeedha sagalee Waaqayyo. Waaqayyo waa dhabee waa rakkatee waa tutti qaawwatee nama uume miti. Dhalli namaa gammadee ha jiraatumaaf uume malee. Kanaaf gammachuun kee gammachuu Waaqayyooti. Wanti ati siif ta'utti Waaqayyo hin gammada malee hin dallanu. Yeroo teessee ilaaltu Waaqayyo waan illikii wayii aarii wayii sitti qabaatee dubbiidhaaf si barbaadu sitti hin fakkaatin. Yeroo masaatuun geenyeef akkasii godha malee yeroo Waaqayyo gaafa ga'u gammachuudhaan fuulli kee ifa.